Egaa waan baay'ee kaasneerra mana kana keessatti jechuudha. Kan miidiyaa hawaasaatirraa mul'atuun alatti kan nuun hin beekne immoo tarii kan asitti hin kaasne dhoksaan gurguddaan jiraachuu danda'a kan nuti dookumentii dhabne dhokatee jiru jechuudha. Miidiyaa hawaasaarra akkuma Oromoo mormii isaa dhageessaa jiru jarri gurmeessanii mormii biraa dhageessaati kan isaan jiran. Mormiin kun mormii uummataa osoo hin taane mormii paartiilee siyaasaa yookaan ajandaa paartiilee siyaasaati jedhanii gaaffii uummataa gaaffii eenyummaa mirga wal qixxeedhaan hojii argachuu lammiilee ijoollee Oromoo yeroo ijoolleen gaafattu gaaffii siyaasaati yookaan ajandaa siyaasaa godhanii mormii dhageessisuutu mul'ataati jira. Biyya kana keessatti namni tokko biddeenuma nyaatee buluuf yoo waa gaafate gaaffii siyaasaa godhanii namoota wal ijaaraniin yookaan tiimii wal ijaaraniin heera biyyattiitiin faallaa kan deeman dhoksaadhaan waan kan hojjetantu jira. Kun gaaffii kana keessatti miidiyaarra kan deemu mormiin kun ka'umsaa maalirraa maddaa? Gaaffiin uummataa kun yoo isinis akka nama tokkotti ni gaafattu isin miira gaafachuu deebii argachuu isinirraa dhaalee uummannichi kanarraa mee jalqaba kanan isin gaafadha kanarratti waan jettu waan mormii isaan yeroo uummanni mormii kaasu isaan immoo mormii uummataa kan ajandaa siyaasaatti yeroo naannessantu mul'ata. Maddi kana maali? Erga kana jettanii immoo gaaffii biraarra dhufa. Fayyaa ta'e guddadhu. FIB'n galatooma. Ani dura yeroo amma akkasitti asitti wal argine haasofnu kana yeroon isaa maali ka jedhuun kaasuu barbaada. Yeroo akkamitti jirra amma Oromoon hongee fi balaa waraanaatiin miiliyoona hedduutiin beela keessa jira. Beelaan dhumachaa jira. Beela guddaatu Oromiyaarra jira. Walakkaasaa daataa isaayyuu hin qabnu. Fira keenya quunnamuu hin dandeenyu. Godinaalee Oromiyaa bakka tokko Wallo akkatti jiru quba hin qabnu. Gujiin akkatti jiru quba hin qabnu. Wallaggi gara dhiyaa akkatti jiru quba hin qabnu. Hongee fi waraanatu yeroo tokkotti itti dhufee uummata kana beelaan hube. Dhaabni amma jettan kun egaa yeroo akkasii kana keessa dhufe jechuudha. Dr. Guutuun fa'aa warri dinagdee yoon dogoggore silaana sirreessuu danda'u. Dhaabni kun hojii isaa yeroo eegalu Oromoo gargaaruutiin eegaluu qaba ture. Jalqaba hojii isaa kanatti seenuuf uummata balaa waraanaa fi balaa hongeen akka baalaatti harca'aa jiru kana qabeenya isaa dandeettii isaa waan qabuuf kana gargaaruudhaan eegaluu qaba ture. Garuu immoo kan inni dhufe Itoophiyaadha. Akka Itoophiyaan Oromoo itti ilaalturraan ala gochuu hin danda'u. Isatu isa dhorke. Itoophiyaan Oromoo siyaasaa fi dinagdee keessaa dhiibuun aadaa isheetii kaayyoo isheeti. Kanatu dhorkedhee yaada. Isaati jettee fi of course jaarmiyaan kun siyaasa dinagdeedha. Dinagdeef siyaasi halkan tokkoof warra adda bulan miti. Eenyummaatti hidhata, sakuriitii Oromootti hidhata, dinagdee Oromootti hidhata. Kun immoo siyaasa. Sababni isaan siyaasa jedhanii fi Oromoon siyaasaan gaafa gaafatamu ashabbaariidha waan jedhamuufi akka Oromoon sodaatuufi akka Oromoo waan kana hin kaafneef malee waan kun siyaasatti hidhatu jennee kaa'uu hin dandeenyu. Siyaasa guddaa. Sakuriitii Oromootti kallattiidhaan hidhata, eenyummaa Oromootti hidhata, dinagdee Oromootti hidhata, barnoota isaatti hidhata. Barnoonni ija namaatti banaa. Yoo addunyaa waliin quunnamtu ta'e barnoota hin argattu. Yoo baratte immoo ija keetu banama. Kanaaf sodaachisuuf, doorsisuuf ijoolleen Oromoo siyaasaa useenti ashabbaarii waan jedhamtuuf. Ashabbaarii jedhamte mana hidhaatti guuramti, ni ajjeefamti. Jaarmiyaan siyaasaa haa ta'u namni dhuunfaan kanama warra siyaasaatu kaasaa jedhanii kakaasanii fi dhimmi kun siyaasa waan hin taaneef otun ta'in Oromoon maqaa siyaasaatiin waamamu
miidhaan guddaan mootummaadhaan waan irra ga'uuf akka sodaatuuf. Ka sodaatee waan kanarraa goruuf. Oromoon inni sodaatamu sodaatu ni ilaalla. Kan akkasumatti gabaabsee si ibsa jechuudha. Ayyee galatooma egaa biyya kana keessatti dhaabbileen garaagaraa hin jiru waan Oromoon barbaadu ta'uu Oromoof illaatiin tajaajila kan laatan Oromoonis kan isin kaastan dhaabbileen biizinesii yookaan dhaabbileen diinagdee biyya kana Oromoon ofiisaatiin ijaarratee qabu hin qabu kanuma ormaatii harki caalaan jechuudha. Sanuma waan qabuun tajaajila bitatee itti fayyadama. Kanaaf kana sirreessuun gama siyaasaattitu achi hin fulla'in diinagdee keessatti uummanni keenya kun mataadhaan walitti dhufee hundee diinagdee isaa jabeeffachuudhaaf gama diinagdeetiin gama teekinooloojiitiin dhalootaaf isa ta'u warra diinagdee oofanii isa ta'u warra maarkeetingii keessa jiran gabaa keessa jiran jabeessanii Oromoo diinagdee irratti hundeessuudhaaf maaltu godhamuu qaba komiiwwan kanaaf immoo deebii akkamii kennuu qabna jettu. Egaa jaarmiyaalee dinagdee guguddaatu jira Oromiyaa keessa. Ani Itoophiyaan qabdu irra guddaan Oromiyaa jira. Lafa Oromiyaa irra jira. Qilleensa Oromiyaatti, lafa Oromiyaatti, bishaan Oromiyaa irratti dhimma ba'ee warra guguddateedha. Oromoon garuu keessaa qoonni isaa baay'ee xiqqaadha. Qabeenyi silaa lafaaf qilleensa caalu hin jiru. Warri abbaa qabeenya kana keessaa dhiibamaadha. Jabana kana ka dhufe miti, bara kana ka dhufe miti. Itoophiyaa dhumti gaafa uumamte jalqabde Oromoo akkasitti tolchite akkasitti ilaalte ichi dhiibde jechuudha. Kanaaf nama hakiima tokkotu natti mewaa tokko gaafa busaan nama dhukkubu mataa bo'oo qaba, qaama caccabsaa qaba, afaan nama hadheessaa, ho'a dabala namatti. Warri kun qofaa isaanii qoricha qabu. Mataa bo'oon qofaatti qoricha qaba. Ho'i qaamaallee kan ho'a gadi buusu qofaatti qaba. Inni qaama caccabsullee qofaatti qaba. Qorichi kun hunduu garuu busaan fayyisani. Qoricha 5 fudhattee busaarraa fayyuu hin dandeessu. Qoricha busaa fudhatte garuu warri sun hunduu ni fayyu. Mataa cabsaanis ni hafaa, afaan hadhaa'uunis ni hafaa, ho'i qaamaas ni hafaa. Ini fayyita jechuudha. Oromoon haga qoricha isa dhumaa argatutti falmachuu qaba warra xixiqqaa kana. Ofirraa falmachuu qaba. Jaarmiyaa kanas ofirraa falmachuu qaba. Eenyummaa isaatti hidhata, sakuriitii isaatti hidhata, dinagdee isaatti hidhata, siyaasa isaatti hidhata. Gabaabsine yoo ilaalle sakuriitii ilmaan Oromootti as dhiyootti hidhata. Ijoolleen Oromoo mirga kana mirga ishee falmachuu baati. Gaafa sira isaa reebani. Mana hidhaatti guurani. Jaarmiyaan kun amma hin sirreeffatu taanaan balaa nageenyaa guddaa Oromootti fidee dhufa. Yeroo gabaabaa keessatti. Ilmaan keenya nu jalatti fixuuf deemu. Waggaa 5 dura kan ta'e argitaniittu. Jaarmiyaalee dinagdee jallinaan Oromiyaa irratti dhaabbatan Oromoon mirga isaa falmachuudhaan dargaggoota hiriyoota keessan isin na caalaa beektan 6,000 ol rasaasaan nu jalatti fixan. Dhibee akkasii biyya keenyatti Oromiyaatti fidee dhufaa jira. Moo yeroo hin jira sirreeffachuuf. Yeroo qabaachuu. Kanaaf furmaanni inni dhumaa Oromoon rakkina akkasiirraa boo'icha akkasiirraa barbaraan ilmaansaa jalatti dhumuurraa roorrifamuu tuffatamuu dhiibamuurraa ba'u abbaa biyyaa ta'e. Qorichi rakkina kanaa qorichi roorroo kana hunda furu abbaa biyyaa ta'edha. Hagasitti garuu tokko tokkoon falmachaan deemu barnoota irratti, teekinooloojii irratti, dinagdee irratti jechuu koo miti. Hanarra hojjechuu qabu warra hojjechuu qaba, kan boru hojjechuu qabu boru hojjechuu qaba. Dhumarratti kan isa furu abbaa biyyaa ta'uu qofaadhaan jedha galatoon. Ayyee galatooma ulfaadha. Dhumarratti fuuldurri maalii kan jedhuu fi maaltu fala kan jedhu egeree fuuldurri maal kan jedhu daqiiqaa tokko qofa hunda keessaniif kennine sagantaa keenya goolabna. Asuma bogeessinetti irraa jalqabee toorumaa fitne.